Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanala Roozaa Tuubaa irratti jira jirtu bakka jiraattanii bakka jirtanitti nagaaf rahmanni Rabbii isinii wajjin haa jiraatu. Hordoftoota kiyyaa wanta waliin qalbii nu dhukkubsee jiru keessaa hidhamtoota biyya Suudiitti hidhamanii jiran lammii Itoophiyaa hundaa Rabbiin nagaadhaan baasee nu haa gammachiisu isiniin jedha. Itti aansuudhaan kanarraaf qabadhee isiniif dhufee waan akkaan isin barbaachisu akkasuma na fayyadee jira waan ta'eef isin fayyada jedhee waa yaadeef kan isiniif qabadhee dhufeedha. Hanga xumura qophichaatti na waliin suuraan affeerraa kiyyaa innis maa'inni monetization keenya akkamitti gara akkaawuntii birootti yaani biyya tokkorraa gara biyya tokkootti akkamitti jijjiiranna isa jedhudha. Kun akkuma waliin ilaalaa jirtanu monetization keessanii seenna istiidiyoodhaan jechuudha. Erga mana istiidiyootiin monetization keessa seennee bakka doolaara argisiiftu ni tuqna san booda cheenjisii jettutti buuna. Kun akkasitti akka verify goonu nu gaafata. Verify illee ni goona. Verify erga goonee kaanee kun akkaawuntii akkasitti nu fida. Verify yeroon godhu akkaawuntii ramzii kiyya argisiisuu waan hin feeneef callisee godhee akkaawuntii feetan ni filattu. Akkaawuntiiwwan inni isinii fide keessaa kana jechuun seetingii isaa jijjiiruudha. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa yoo seetingii biyya hojiidhaan keessa jirtan guuttattanii gaafa kan biyya keessanitti jijjiirrachuu feetanii akkasittidha kan jijjiirrattan jechuudha. Hanga xumura isaatti na waliin turaan affeerraa kiyyaa waan na fayyadee jiruuf akkuma na fayyade isinis ni fayyada jedhee waa yaadeef. Yaani gaafa jalqabaa dogongoraanidha kan biyya keessa jiru guute. Sababa saniif baay'ee duddubbatti hafeen jira. Yaani ijoolleen anaa wajjin monetization foormii guutanii yaani kan ana waliin monetizii ta'an jechuudha. Amma sadarkaa kaffaltii ga'uudhaaf sadarkaa xiqqootu jiraafa jechuudha. Kun amma akkasitti nu fidee jira. Kiyya sababa dogongora saniif duddubbatti na jalaa hafee jira jechuu barbaadeetani. Akkanatti kan nu fide kana saanduqa isa tokkoffaa sana irratti okay rukunna. Saanduqa isa tokkoffaa yaani geengoo lama nuuf kennee jira. Geengoo lammaffaa sana irratti tokkoffaa sana irratti okay rukunna. Okay saniin booda waan nu kennu walumaan ilaalla. Kana okay rukutee jira. Obsaan egaa waan inni nu kennu walumaan kan ilaallu ta'a. Kaantarii akka filannuudha kan nuuf fide. Kaantarii feetan irra keewwatu jechuudha. Yaani fakkeenyaaf yoo sila Suudii irratti kan guutamee jiru ta'e gaafa biyyatti jijjiirrachuu feetanii waan ta'eef kan biyyaa barbaaddu kaantarii jettu sana yoo tuqxan kun akkasitti biyya taraatti naqee isinii fida jechuudha. Kan biyyaa barbaadanitu kan biyyaa irratti guuttattu. Obsaan na waliin turaan affeerraa kiyyaa kun Itoophiyaa kan jedhu irratti rukunna. Itoophiyaan bade bakka isaati. Obboleeyyan kiyyaa walakkaadhaan illee haasaa biraa fudhadhee kan dhufe adaraa bakka jirtanutti du'aa jabeessaa. Akkasuma sagalee keessan illee dhageessuu jabeessaa. Yoo iyyi guddatee mootummaan illee nu mil'achuu danda'a waan ta'eef obboleeyyan keenya mana hidhaatti dhumaa jiranuuf sagalee haa taanuu isiniin jedha. Walakkaadhaan seenuu kiyyaaf dhiifama. Kun amma akkasitti naaf fidee jira. Dhiifama garuu kan biyyatti guutee biyyatti deebiseen ture garuu biyyatti deebisullee harka namaatiin waan an deebisee fi bicoosii harka kootiin deeffachuu waan fedheef garuma biyyan keessa jiruutti deebisee ammas monetizii isaa guutee yaani gara biyyarraa gara biyya kanaatti jechuudha akkam viidiyoo kana isinii waraabetti. Walaakin immoo dirqamni isaa an biyyatti deeffachuudha kan hin barbaadu. Yaa'u isa jalqabaa nama naa guute waan ta'eef kan namni naa guute irraa gatu waan fedheef amma biyya Saawudiidhuma irratti kan fuudhame viidiyoon kuni. Sababiin isaas gara biyyaatti guyyaadhaan kan deebisisaa jechuudha. Xabaan deebiseetullee hin jira.
Walaakin immoo gaafa viidiyoo waraabu isaan biyyarraa gara biyya kanaatti deebiseedha viidiyoo naan waraabee. Gara Suudiitti deebisee jira jechuudha. Itoophiyaatti deebi'ee Itoophiyaatti kan na deebisee nama waan nama harkaa baasuudhaaf ofii kootiif gochuu barbaadeef gaafa ofii kootii godhu immoo Saawudii irrattidha kan hin deebisee. Kun Saawudii irratti akkamitti akkan deebisee waliin kan ilaallu ta'a. Kun akkuma argitanii kaatanitti gara biyya kanaa deebiseetiin jira. Garuu dhifamaa irratti ammas viidiyoon yookiin wal dha'uu ni danda'a. Yoo akka carraa viidiyoo biyya irratti fuudhamellee foormiin jiru isuma kanadha. Wanti foormiin haaraa wayiin jiru jechuudha. Kun akka fakkeenyaatti maqaa kiyyatti guutaan jira. Maqaa kiyya booda lakkoofsitti guutama. Lakkoofsa kamuyyuu haa ta'u koodiin irratti dhufee jennaan yookaan koodii san fuuneetti kun jechuudha. Foormii gaafa jalqabaa guuttan akkuma gaafa jalqabaa guuttanitti. Yani monetaayizii yeroo jalqabaatiif yoo taatanillee viidiyoon kun isin fayyaduu danda'a. Jechuun monetaayizii gaafa jalqabaa yeroo guuttanu appilaayi isii jettu tuqxanii appilaayi irratti akkasumatti guutama jechuudha. Akkaawuntii ofiisaatii filatee jira. Geengoo san irratti raayitii gootu san booda biyya filattu. Biyya yeroo filattanu of eeggannoodhaan filachuutu gaariidha. Yani gaafa jalqabaa of eeggannoo dhabuu kootiin iyyuu baay'ee tanaa jedhee waan ta'eef akka koo akka hin miidhamne biyya yeroo filattan of eeggannoodhaan filadhaa isiniin jedha. Foormii kana amma kan hin guutaa jiru isa biyyaa san isa namni gara biyyaatti naa deebise san nama san hirkaa gatuudhaaf jedhetanii kanan gara biyyan jirutti as deebise. Maaliifi biyyarraa biyyatti malee biyya keessatti seetingiin jijjiiramuu danda'u biyya tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaarraa gara Suudii jijjiiruu ni danda'a, Suudiirraa gara biyyaatti jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Haala amman isinitti agarsiisaa jiru kanaan. Kun makkaa jedhetanii guuteen jira. Katamaa keessa jiraadhullee jechuudha. Yani bas kan hin guutanii postal koodii adres line 2 kanan guunne garuu bakka sanittis biyyi keessa jirtan guutamuu qaba. Fakkeenyaaf Saawudiidha waan ta'eef Saawudii Arabiyaa jedhamee guutamuu qaba. Haala gongora koo ta'uu mala jechuudha bakka sanatti. Isin anu yoon kan sirreesseera ta'e sirraa usaanii argitu. Viidiyoon kun kanarraa waan hin taaneef jechuudha. Anarraa sagalee irratti waraabaa jira malee. Isin garuu bakka sanitti adres 2 kan jedhu san irratti biyya guuttu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa Jimmaa yoo taatanii Itoophiyaa adres 2 irratti Jimmaa Itoophiyaa Jimmaa jettanii guuttu jechuudha. Akkasitti kun amma lakkoofsa bilbila kootii amma lakkoofsa bilbilaa amma guutee irratti koodiin akkanaa dhufu naaf eeyyamee jira. Koodiin illee naa dhufaa. Yani koodiin naa dhufee jira sim kaardii irratti amma kan itti guutu ta'a fuulduruma keessanitti. Obsaan naaf caqasa. Kun koodiin naa dhufee jira itti guutaatiin jira. Sanbit isii jettuun tuqa. Sanbiti kana yoo tuqxanu gara jalqaba istiidiyoo jalqabaattidha kan inni nu deebisu. Achirratti dhaqee in progressii nutti agarsiisa. Kun achi na deebisuudhaaf barreeffama kana naa fida. Waa tokko ittiin buutanu callistanii dhuma eegdu isin ofiin iyyuu geessee istiidiyootti isin deebisa. Bas isin waa tokko osoo hin godhin callistanii laattu jechuudha. Ofumaanuu isin fuudhee deema waan ta'eef kun istiidiyoo YouTube.com channel isin jedhee achirratti search godhaa jira. Cheenjiidhaan hin seene sila wayaanii chaayinaala qulqulluu isaa akkuma inni monitaayiz ta'ee jiruutiin cheenjiidhaan hin seene amma waan nu kennu kun walumaanuu kan ilaallu ta'a jechuudha. Waa tokko ittiin buneen qabeedhumaan dhaabbadhaan jira. Kun fidee akka in progressii godhaa jirutti nutti agarsiisa amma.
kun akkasitti in progress jedhee step 1 indaniidha step 2 irratti in progress jedhee agarsiisee jira jechuudha. Kun akkuma duraan chaanalitti monetizii akka ta'edha kan inni agarsiisee garuu amma immoo monetizii sanarraa cheenjii godhee gisee hin deemu gaara irratti monetizii foormii isaa mul'isaadhuma in progress godhee jira jechuudha. In progressiin gara daniitti yoo deebi'ee alhamdulillah gara biyya feetanitti as deebifattaniitu jechuudha. Erarii illee yoo ta'e gaafa inni erarii ta'e illee ammas cheenjii osoo hin taane fixedidhaa fi association kan jedhu jira. Association sana tuqxanii ammas akkaawuntii kan biraa irratti sirreeffachuu hin dandeessu jechuudha. Kun garuu akkaawuntii kan biroo irratti yaani akkaawuntii kana irratti gara asii deebisee ergan as deebisee ka'e ammoo ammas gara biyyaa deebisee gara biyyaa deebi'ee kun amma gara biyyaanaaf deebi'ee jira. Chaanalii kiyya eenyurraa nama kamirraa yoo bilisaa ofii kiyyaaf waan hin fedhe kan itti godhee itti fayyadamu ta'ee jira jechuudha. Viidiyoon kun baay'ee tokko yaani anaan baay'ee na barbaachise baay'ee baruudhaaf xiratii hedduu godhaan ture. Yaa wallaalumarrayyuu gaafa jalqabaa bilbilli kun rakkisuudhaan namatti kenne walaakin immoo gaafan gara ofii kootii bilbilli koonaaf hojjetee jennaan ofii kootiif yaalee ofii kootiif sirreeffadhu baay'ee itti gammadee jira. Harka namarraa bilisa kan ta'een ofii kootii sirreeffachuu kootiif jechuudha. Isinillee akka sirreeffattanuu yaani namni rakkoon akka kootii kun mudatee sirreeffachuu akka dandeessanu kabajaaf jaallaan isin affeereetiin jira gara viidiyoo kanaatti. Jaallattanii fedhii keessaniin waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaarraa gara waan isiniif qabadhee dhufeetiin astiin gabaabsaa walaakin immoo obboleeyyiin keenyaaf cimsinee du'aa haa goonuu hedduu garaan nu gubatee jira. Yaani kamuyyuu amma ta'e amma ofii madaa godhatuutti namni garagalee nama laaluun jiru jechuudhaaf malee gubaan obboleeyyiin keenya keessa jiranu gubaa baay'ee nama gubuudha. Walaakin maaluu gochuu hin dandeenyu waa amma ta'e ofuma biratti boo'u akkasuma rabbiin ittillee boo'uufi malee umayyuu gochuu hin dandeenye. Kaasatan kaleessa malee dheengadda obboleettiin keenya ilmoo lama lafa keessee duutee jedhamee gisee waa'een siyaasaamu anamu maaltu eeggataa isa kamtu na eeggataa isa jedhuuni ilmaan koo buuseetiin boo'ee ammallee niin boo'a maarri yaani sagaleen koo dhaga'ameef miti kan boo'u. Yaani chaanaala guddatee chaanaalli koo kun ta'ee qaama dhimmi ilaallatu biranaaf gaafu osoo hin taane amma garaan na'een ofnaaf qabu dadhabeedha kan hin boo'e. Inshaallah rabbiin rakkoo kana keessaa uummata keenya haa baasuu. Mee bakka jirtanutti du'aa jabeessaa. Akkasumallee namni dhageettii qabdanuu adaraa hanga dhageettii qabdanuutiin ofirra hin taa'inaa iyyaa walitti iyyee dabarsaa akka qaamni dhimmi ilaallatu dhaga'uudhaan furmaata itti horu. Gamanumaan isin kadhadhaa. Kanarraaf qabadhee dhufee asumatti gabaabsaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa fi rabbi isinii wajjin haa jiraatu.